galgala takka was bulte galgala takka tulo dol qixxeessu seeraasan jaaladallee ol qixxeessu. Eshi. Amma hayyee uffata rakkoon qabu uffata. Uffata tanallee bitte sa'ilee hin bitta gatii wal qixxaatillee hin bitta rakkoon qabu. Nyaatallee tanallee buddeena bittee tanallee buddeena bituu dandeetta. Homaa rakkoon qabu. Waan sanitti olii gala. Gaafa ijaarraa takka bira dhayxu yoo takka ramooyaa qabaatte yoo tuun takka immoo laaftuu taate akkamii wal qixxeessaree bakkeen bakka ifaa jedhu ofiitti hin bulani. Yoo takkarra mooyaa qabaatte namu akkuma mooyaa ofitti argatu kaawwan gochuu waliin cingita. Dhumma gaaf kana rabbi biratti rabbi walitti buute walitti hin buune. Amma jaartiin gariin tapha waan itti ka'eef jettuun sharritti fudhattee dandeessitti wannoo jettu jira. Gariin taati osoo aarii qabdu sirraa wannoo jettu jira. Tanaan wal loltee tanaan nagaa taata. Wal qixxeessiniree shari'aan bareega wal qixxeessaa jedhe yoo guddoollee tumte xiqqoo tumuu qabda xiqqoolee guddoo tumuu qabda si galee. Yoo guddoo kofachiifte xiqqoolee kofachiisuu qabda. Yoo wal qixxatti si kolfuu didanate amma cinaa tokkoon kaafamte moo hin kaafamte. Ay akkasii miti. Akkasii miti wal qixxeessi jechuun bakka ati maal gochuu awwala qooyan akkasii jedhu jaartii warra fuudhe gaafannam warra fuudhe gaafadhu. Warra lama fuudhe kun akkami jaartii awwalaa irra jaalatamoo jaartii awwalaa irra jaalatamoo jaartii boodaa irra jaalata. Jaartii biyyatti jaartii boodaa irra jaalata. Maa Taftab jettee ganama kaatee buna dhaabdituun ifatteemi ganama galgala dhoqqee haru waggaa meeqa waggaa 30 waggaa 20 haraa jirti dadhabde tuun humna ho'ituun ganama kaatee taftab jettee bakka buna dhaabdee buna kanatti aannan gootee sukkaara gootee itti kenniti dhiiraaf saree takka gararraa naftu bakka waan mi'ooftu nyaatanii irra jaalata. Minti soddaa kijibu. Jechuun jaartiin awwalaallee tokkoffaa namni tokko jaartiin awwalaa waan jaarsa barbaaddu gootee jaarsii gammachiisuudhaaf dirqama qabdi. Yoo kasan gootu ta'e jaarsi neekisti kalamaffaa caalsisee hin jaalatu. Yoo hidhuma yaadatu yookiin dammoo tama awwalaa sana irra jaalate malee siigalee akka awwalaa osoo jaalate maa irratti fuudhu? Yoo jaalate maa irratti fuudhu? Amma warra lama fuunu jenne malee maa irra fuudhaa miti fedhii. Ka yoo awwalaa mushkilaa wayii waan qabduuf irratti fuudhu. Ir'uu wayiitu jira jechuudha. No. Ati nama fakkeenyaaf rasuulli kenna jaartii baay'ee qaban jaartii awwalaa irratti waan jaartiin ta duraa irruu qabduuf ta lama farra fuudhe. Nagaa Raamaa maa fiideetiin isaan bira dhayxaree asumatti warra jaartii nama qabu safara keessa hiriyoota keessa hin dhabde. Tana jechuun fakkeenya isaan nuuf fakkeenya kennare isaan igalee saniif siin jedhe. Amma hukumii keessa seenuu hin dandeenyu nuti amma riyaalitii. Jaartii awwalaa irra jaalata namni bannaati. Ati jaartii awwalaa irra jaalattamu talama taate. Osoo fuute. Gaafa fuudhee sitti himu yoo ka fuute. Ammuma tilmaame. Wallaahi jaartii awwalaati. Maaliif beektaa jaartii awwalaa kana jechuun lamsaale ati bar normaal namni tokko dargaggeessi tokko takka jettee jiruu tan teessii waliin jammartee bari jiruu siireessi faamilii. Waa hedduu waliin dabalta jiruu tana keessatti kan rakkattee waliin dhukkubsattee waa hedduu argitee ilmas mi'aa faamiliis awwalaa waliin argita waa hedduu waliin argite. Soo sababa kanaaf ta'awwalaa san irra jaalata konfeetellee ta duubaa dhuftullee yoo ta'awwalaa sun badii hin qabaate yoo akka inni fedhu san hin ta'iniif jaartiin takka jaarsi akka inni fedhu ta'uuniif dirqama. Galee jaarsi yoo inni staayi jedheen asii achi taa'uu qabdi. Staayi jennaan ka'uu qabdi. Jaarsi ilmi dhiiraa tokko dubartii irraa waan inni barbaadu ajaja dubartiin jaartiin isaa ajaja fudhatu kabajuudha. Waan inni barbaadu guunnaa.